harki mucaa san qale yoo rafte sagaleen san sammuu keessa sun dhufu mee rabbu musumi sodaadhu harki mucaa san qalte sagaleen inni hoggaa du'u yaa umar keenya jechaa du'e sun si fuulduraani baddi mee rabbu mu guyyaa qiyaamaati osoo inni maqaa keessa yaamee si kadhatu garaatti jabatte lubbuu irraa burte jechuudha. Siiratta nagaa kam argatte akkami gammadde konfidensiin kee maal ta'a jireenya akkamii jiraachuu deemta guyyaa qiyaamaati harki mucaa ana kaqalee miti ana sagalee san dhageeffateewu sagalee mucaa sanii amma amma kana na fuuldura dhufti yoo nyaadhus yoo deemus yoo rafus. Ijoollee nama wayii gowwaadha jawar waan godhu beekaa keessi nama ragaa itti ergan nama hojii isaa ergan takka takkatti feesbuuk isaa laalee tiktook isaa laalee haasawaa inni haasa'u laalee bakka inni itti nama tumaajee bakka inni itti nama qabaajee ani bar namni kanuma lola keessa jirtaaf na ta'a malee lola keessa hin jiru baran wallaahi lola booda kana inuu niin mormee ijoollee wajjin wallole niin diigee kaduriitis keessa hin jiru lakkiyan kadurii illee ana faalumaanii naasee malee tokko nama qabaajeen turne lama mana kiyya namni takka tumamee hin beeku sadi hoggaa nama tuman geestii gubbaa taa'ee hin beeku afur aarsii kana godhaa walloo kana godhaa kajoo takka afaan kiyyaa bee hin beeku Jawar Mahammad osoo kun jiraate dura namni inni poosti godhu ana alhamdulillah rabbil alamin an nama siyaasaati hoggaan jahu dhugaanan seetan ani waan hin dubbaddu siyaasaan hin dubbadda akka ammaannoon tuunetti akka seerin wallahi laalimee meeqa haadhee baasee an waan takka nagarra kiyyan gammatti alhamdulillah maaliifi ijoollee nama inni fidatuni hundi si beekaa gabbaatee boochi malee kijibduudha uqsan billah tokko mana isaaniitti namni tumamee jira jara kana lama tumaa kaja'u fiidoo waraabanii jiran sadi hoggaa namni tumamu gastii gubbaa ta'anii jiran ani kan hunda keessa harkan qabu namni dabbaal kana godhe yoo jiraate amma fiduu danda'a joori erguu danda'an shigirellam amma agendaa qabnaa rakkoo uummataa reefu ani joori hojii reefu aseen addan baane Arafaatee joornaa hojii haasaa kana ni beektaa garuu. Saniin si buufatu didee jechuudha. No sanii miti hojii na hojjedhu joor mataan isaa na beeka wallahi billahi tallahi halkanirraa guyyaarra na beeka. Yoo xiqqaatee amma mucaa deengaddaa baafne san anaa kanneef guyyaa kana ijoollee akka jirtu anaa sheerii godheef sagalee naa qabee waa hunda na gaafatee tiimeen biraa bee ammareef yoo xiqqaatee amma guyyuma kana nama shanii fi waa shaniin kanneef jooriif an si agarsiisuu hin danda'u yoo amanu waatti. It's okay. Jawar Mahammad ana dabbal Bagay ani dabbal moti yoon guyyaa takka nama qabaatu maajee beekee sagaleen kiyya jiraate haa erganiifi tokko lammaffaa mana kiyya namni ol seenee tumamee jira taanaan haa erganiifi sadaffaa bakkatti namni tumamu gubbaa dabbal gastii taa'ee achi dhayi as dhayi ol fuudhi gaffuudhi tana gaafadhu san gaafadhu jee namni jiru jiraannaan jawariif amma erguu danda'an. I don't know is the confidence is the politics. Waan goonu beeyna waan dubbannu beeyna akkatti maannoon tuyne beeyna kanum ani saatii tanatti gootee ija barbadaa ka hattuu dhukkee irraa kaase ka hattuu saaxile ani amma saa kanatti Jawar Mahammad lammaffaa dheefeefoo nama Jawari wajjin oolu ka dhugaa uummataa baasaa jiru ammallee an namni ragaa qabu jiraannaan dhimma kee irratti Habibti bara ni gaafuma sanuu biyyaan jiruun beekaa bara seeraan beekaa bara naashinaal ayidiin qabaa bara firaana keessaa qabaa bara guyyaadhaan bilbilama bara tanan dubbatiin tana malee kanaan jiru jira bara segalee wallahi ilgari awwa rabbiin yaa rabbi galatoon obboleessaan asii qaba saniif rabbiin oolche sila arra ka dura saaxilamu ana ani yeruma sanuu hula mana banee naman tumsiifne hoggaa nama tuman gasii gubbaan dhaqu fiidiyoon bakka muzammil faa waraabanii foon nyaanna huddu nyaanna jaan kana godheen beeku waa takka 0-0 Gema tabanna agendaan qaba garuu rakkoo uummataa takkaan sagalee ta'uu deema. Video okay. Kullee bismillee fidee jira maashaallah. Arafaatee agendaan qaba gema takkitti qofa ni taphatta kuma shaniin. Yalla okay deemu. Gema takkitti qofa kuma shaniin ni taphatta. Gema takkitti kuma shaniin. Okay qoyayyee. Taaptaa biidhaaf nu wayyaadha baraallee hanga sunuuf haa bahu kuma shan qofa taraa takkitti wajjin taphannee tachi booda agendaa keenya deebinaa. Jiran qabnu. Dhugaadha laalamma nuti akkamiin beektaa amala kiyyarraa uummata kana soobnee gowwoomsinee agendaa wayii tokko uumnee shaqalachuurra rakkoo teenyetti himannee rakkoo kanaa qabna waan akkanaatti jirra warri qabdan gargaara hojjennes marra qoom. Harma dhugaadha wal bira dhaabbachuu bara sappoortii ol qabees kira jechuun walaatuurra akkanuma wayyaadha. Kunichi miti dalagaa irra jirru rafaan jirru qabsoo irra jirra sagaleen gara nu gale hojii irra jirru hojii dhaabne jirra qabsoo uummataatti jirra warri qabdan puus nu godha sappoortii nu godha mishigiraat kanum kun wala akka finfinnee kanatti finfinnee thank you maarra koo bandeenya eega ani kun wayi maziila qaba
هاي خناقة ولا تيمون يا لا كنا كجالة كانت تانكي وري بوش وري جرتن مالي بايرال من اللي ناقصة باي ذا واي وني أنا كان جوف أوكي تانكيو قالتوما مسكينة والله تانكيو أكاس هون والله وان قبل نكرن نغرغارا جيمو قبرت متياسرت لين نغرغارا نثلي نما وني وريت حمل يرجنت بنزيل غوتنت قبصو تنكت تفوفنو سودا مليت دي مناچو يو امو افان غوغا كلمه تنگدي نمني ابدي مري اسرا غلفا جال مرو نسوري ولا غبدر تخنو باتي ولا كيس عملو غدرون غليبر اكن يا كانا كتاب كوبلينج كسر تفوفا اكو سلوند بيت تكونغي جا ورنينجي غدول لنا كن جرا ورنينجي غدو كنو خاتيتونغي يقبني بيتني اصلا لا تكونغي يخطو دافي ورنينجي غدو تنكبا تنا باريال من اللي نور كاجيسو جروانتي يورو تكونغي كسن كوبلينج شير غدا نمني دنا كنو دفنو غدا amma guta ka kopiling share de biya memberi takataka fi unti kesanu kopiling ka bada amma ettefu na wantef undi kesanu kuma beitan intalan siyasa kenya takammo jal marfesan kenya obojor muhammad agala tomu wal labde digo langalasu dumati oboleyen kenya khabiyara ba khaysa dagahe wanu ditergin lelale wan kana afdirmate hanga to ko wonu nakasin qabnu tugole jira jol muhammadi galata amala اتيان سودان ودوا امي كمنا منير يا منير ناقل شاور مجدر قبدن يس ودوا امي كم نغا ودوا امي نسجرا يمني بيتن غا يورو تنا كما سنندي ايغا جرا تنا كما سنندي بيتن وان كم نغل مانغو جرا وان كم نفريس جرا كبسون كنيا بكر گچا جرا توكوفا وان جور ما مدي بنو تغوني وجيني ربي غدي تچورا لولي سعودي خيسا خا ولو في سي جامي نمني جيران غرامات رسول نما قبنا جرا خالد وين سيغا فدا الرافي خلي نمني دوين جرا الرافي خلي نجرو كريم ما خلي الرافي خلي نجرو الرافي خلي نمني دوين جرو نفكاتون دو غروبان يا كسمامي تركم الرين دو ولو بدي الرافي خلي ما اولمباني وغريم ما فيا غار خيس خوتي تاكسكون الله يس الرافي خلي وني دوين جرو لولو خلي قبنا جرا ربي غدي تمو وان كان سبب كتي هنوي وانت كان سنتمان جوار محمد غافني اني مولتي غافني اني فارفمي ayam oromo fariski media gudda warra biyya ingilizi san gubbaa taa'ee dubbata san qofaan anis yoo rabbi jee inshallah wallabdee oromoo dhangala'uu dhiigaa haqa bade miskina kana sababa tite guyyaa amma jiru kana sifaan galchii dhiifama okay sifan waa darbi dhageeffadha rakkoon oromoo wallabdeen oromoo tun akka isin furmaata argattu goone maqaa guddaa akka argannu maqaa fi miti garuu hojjennu nuti dhugaaf hojjennaa dhugaa kana keessa immoo maqaanis jira ilmi nama tokko gaafa dhugaa hojjete gaafa haqa hojjete gaafa mul'ate warra si jibbulleessu deeggara warra si arrabsulleen ifumaan bee wannoo si godha harka si dhawaa jechuu innaa kanaafi maal jechuu fedheeti ammallee warra dandeessan wajjin dhaabbadha akkuma amma argaa jirtan qabsoon joor maamadiif nuti itti jirru qabsoo laaftuu miti bu'aa isii isinuu argaa jirtan wallaahi osoo joor waan kana eegaluu baate osoo nuti joor gargaaruu baanne yoo xiqqaate hanga guyyaa irraan tanaatti namni 15 qalamee jira osoo joor maamadiif nuti waan kana gabbaanneen iyyin dura nama sadi moo lamaa qalame osoo isin gartan ija keessa mucaa tokko Umar Jawriyaa jettani aboo Umar keenya Khalid sagalee sani jiran gamma Dijira rabbi sudaadhu markeenya aboo nattin dheeresi narra gabaabsiyee miskiin tokkolcha miskiin nama joo nama miskiina jamu wayne Umar keenya ja Umar keenya ja wallahi dubbachuullee namatti ulfaata sigalee namni islaamaa ka afaan kee dubbatu miskiinni nyaatee garaan qabu ka uffatee dhaamaan qabu ka riskii barbaada biyyaa bahe ka ilmoo biyyaa qabu ka jaartii biyyaa qabu ka abbaa biyyaa qabu ka akkuma keetti jireenya barbaadu ka akkuma keetti rahaa barbaadu ka akkuma keetti boona barbaadu ka akkuma keetti jaartii barbaadu ka akkuma keetti ilmoo dhalee guddifachuu barbaadu haala sanii namnummaan oromoo gachiibsee gurra'ee osoo inni maqaa keessi yaamee si kadhatu garaatti jabattee lubbuu irraa fudhatte jechuudha. biyya kam keessi jiraatta nagaa kam argatta akkamitti gammadda konfidensiin kee maal ta'a jireenya akkamitti jiraachuu deemtaa si booda harki mucaa san qale yoo rafte sagaleen san sammuu keessa sun dhufu mee rabbuma sun sodaadhu harki mucaa san qalte sagaleen inni hoggaa du'u yaa Umar keenya jechaa du'e sun si fuulduraani baddi mee rabbuma guyyaa qiyaamaati jee ana ka qalee miti ana ka sagalee san dhageeffateewu sagalee mucaa sanii amma kana na fuuldura dhufti yoo nyaadhus yoo deemus yoo rafus mee ati ka gubbaa dhaabbattee dhiiga isaa ka shoruuf kaahu ablee morma qabdee morma irraa buufti ka hoggaa ati qaltu san lubbuun namaa osoo akkana gettu rabbi sun sodaadhu ati haabaa miti kun Tigree miti
Shishaan nagganne mucaan kun tamboon nagganne qawween nagganne hawaalaan dalagu. Miskiin kana matuma isaa miti kana marrabsa isaa miti. Kana mucaan akkasitti du'e sun. Khalid kaajjeesee kana moka du'e kana. Oh. Maatii gurbaa dubbiseera beektaa viidiyoo wayillee gadhiiseera. Maatii mucaa akkasitti du'e sammoo. Yoo barbaadden fidaanii asir. Akkaawuntii banadhaan jedheen akkaawuntii maqaa keessaniin kookiin haadhaan abbaan banadhaas uummanni Oromoo sina gargaartuun jedheen. Okay, inni mucaa kan ajjeese sun Joor Maamadiin to'atamee guys. Medda na baasaa guutaa Khalid. Maqaan isaa Fayyee Abdulqaadir jedhama kan du'e. No, ajjeese sun Jawar qabee ajjeese san qabee moo kam? Qubaan qabu wallaahi. Siifan kasii qabbaan tokkoon qabdi. Suuraa isaa maxxanse Jawar suuraa isaa maxxanse nama san. Mucaa sana ammallee eeruu godhu jira barreeffama barreessee namni mucaa kana qallee naa maxxansaa jeeti mucaa kana maxxanse ammoo mucaan kun arsii warra gartee wantaati arsii gololcha kana wal maal isa bikka arsii baatan jechuudha. Ollaa keenya Khaalidoo dabbaaloo keenya walitti aanna magaalaa keenya. Haqale membaanu haqale sun qabamee Jawar suuraa isaa maxxansee eeruun isaa dabaatee information isaa mul'ate. Barbaadu jira malee maxxansan barbaadu jira. Okay, suuraa mucaa sanii ni qabdanii namni qabu jira suuraa gurbaa sanii. Suuraa gurbaa qaleessan dambeen kan qalame kanaan malee. Haqale meeku warra isaati. Warra arsii tilaal saddeetan kana wal bira ana gololchaati walitti Arsii collee akkana arsii collee ganda maanya daraartu jiru. Haqale kun arsii dha moo walloodha? Haqale walloodha. Walloo kasin nama qalee? Eenyu amma kayaa Umar jiru kana jechuudha kayaa Umar jiru kun. Umar kun ka walloo. Mee mutu godhe tokko takka saddeetan. Amma haqalame arsii dha moo haqalame kun eenyu? Haqalame arsii collee. Okay, haqale oo. Umar kun ka jiru kun maafiyaa walloo irraa. Walloo nama harki kasin nama qalu sun. Yaa walloo maqaan isin badee. Wallahi billahi tallahi warri walloo maqaan isin badee. Wallahi warri walloo maqaan isin badee. A'udhu billahi minash shaytaani rajiim. Umar kun abbaa tiktokiiti moo abbaa qale? Khayni yaamu sun. Abbaa biyya sana akkiitti jiru jechuudha. Obboleessa kiyya jedhee mucaa wayyu. Okay, tiktokiin mucaan sun irratti uumame irra qalame sun adda bee. Mena hima warri beetan keessa. Ini dambeen garee mucaa keenya kana jira jirra mucaa makkaa argee kan qalame kana isa kana achitti dambaa fanneen. TikTokii gurbaan sun irra qalamanii beeytanii guys rabbi sodaadhaa naa hima ammaan jawrii kana amma wallahi daqiiqaa kana keessa TikTokii mucaan irra qalame san maqaa username isaa okay ni beeytanii qonnatti meeyyee kutak irkoo sabaa yoo beeyte qonnaa hima qottu wallahi yoon an takka takkatti guuree fixuu baadhe thank you tinir warri TikTok isa username isaa beeytan qottaa naa hima rabbi sodaadhaa tinir thank you habibti. Warri beetan Senegalee waan isin jedhama username nama sanii warri beetan TikTok san naa kanna rabbi jaa naa kanna koy ningalchaa koy naabse akkasumatti ningalchaa naabse koy tinidittiin kan namoota toora tinid naa galchati warra san warra naabbii kajosan Khalid ati mootota qabdu sa Mooditira naafis kenni dabbaa. Wayitara naman gaafa dubara na oguma beekan kan malee gaafa duni. Okay, naabse akkasumatti warra TikTok sanii fi nama san beeku qofa barbaadu yoo gurbaa qalee san baasuu baanne arraaboo daandaltuudha naa qabadhu kanaas akkumaan kaan baasisanitti kanaas ni baaba hattuu haa qarabu. Asmaanuu agandaa lammaffaa qabna agandaa lammaffaan waa'ee baqattoota Yemanii fi waa'ee ijoollee Axaq jirtuuti waa'ee obbo Anas wajjin wal qabatu Munir yoo dandeesse obbo Anas kan akkas na argamu naa godhi Munir obbo Anas Munir mutirraa ka'e gutak Munir na dhageessaami bu'ee jira Munir hidhee fi ayyaa. Namni lakkoofsa obbo Anas qabdan piliis ijoollee Yemen keessa jirtan itti naate walaa dabbaalee si barbaadaa jiran Anas obbo Anas Mahammadiin dafa hoggu takka obbo Anas Mahammad warri bilbila isaa qabdan dabbaaltu si barbaadaa jiran. Okay, amma waan ani isin gaafadhu Khalid suuraa san naa ka'e hoggu takka suuraa mucaa sirrii naa ka'e. Hayyee.
Suuraa mucaa qalamee san naqaa haa mucaa qalamee san. Mee waan daa'ima jetti. Umar sun hin beekamne. Nadi si Khalido. Okay. Ayah falmata kon naim rakon gab. Ekam da Ibrahim ni beita kon naim ayah. Okay, khana dia mamal beita. Kabirat mo ka jolle birani kisa. Khanu ma khakala melaki mutuma dengat da kana meya Umar ka jausan. Jollu madengat da tamu. Namu madengat da ya Umar so jau kala mesan nimbe khitten sen nemat. La nin be hanjana baruf male tabiratin siya. Okay, ayah. Thank you. Oh ya kasi isa kana uson tane kam sirri mulatu si ka ko. Okay, na kay mesifan. Khalid kay kana kif gutak atifidu manaban. Mesifan kay tiyo qabat sura abba kala mesan basi gutak. Muta kala mesan. Ya Umar je shah kala mesan. Koy fidara. Soban nimbe khanjina rabbi sudar da yombe. Yombe ne soban nimbe khanjina. Khana me khala mesun. Kan qalame isa kana maqaan isaa Fayyee Abdul Qadir qalame nama gasi irratti qalame anas yeroo si kenna ya garuu waan san jawaradaan hin baasne suuraa mucichaa poosti godhee jira. Abba qalee moo qalame tigiftitiya. Qoy inni qalame Suuraan mucaa Qoy siban gudaka siban offset. Sirna da waqda si wallo da wanta. Ati wallo da mi beredu. laani arsiidha. Okay, ati arsida hayye. Qalame hu wallo da mo arsida. Kan qalame arsiidha kan qale walloodha. Okay, qalame kana maqaan isaa eenyu? Kan qalame kana maqaa isaan beeku kan qale Umarii kan manni itti qalame immoo mana fincilaati. Fincil mo guddaa wallo kana mo. Okay. Akkanatti qali akkana godhi akkanatti qali eegalbeen kun sidide itti jijjiiri kan jedhaanii ture fincilaadha jechuudha. Fincil mo guddaa kana fayyaa ta'e fincila kana joor post godhee jirami. Poosi godhee jira garuu gasii irratti qalame sanii akkasitti riyaaliitiidhaan adda baasaatti kennaafi. Okay. Mucaa kun manni itti qalame mana fincilaati. Hayyee mucaa kana maatiin isaa quba qabaa waan kana dhagee. Dhagaanii jira naadha babbaan illee kun warra yoo balbataara. Kootu addanaa baasi mee addaan si baasa keetu kun okay koo addanaa baasi. Video maatiyyuu gadhiiseen jira bari dabbaan. Video maatiyyuu gadhiiseen jiraan. Video maatiin mucaa kana dubbattu moo? Video maatii mucaa kana dubbatan guutuu gadhiiseen jira. Mana fincilaatii miti. Mana isaatti seenaa kootu natti seenaa tulama qoyee gutak. Waan goonu jira naa obsaa jira akkasumatti. Video guutuu jira dabbaan. Qoyee rakkoon jiru abshir ibroo isin deebisaan obsaati seenaa koon naayimi mana ngutti qalame yeeti. Kootu me koon naayimi. Koon naayimi mana nitti qalame hin sobini kootu himi akka rabbisan. Yoo fincilaa wajji wal jalaa gente moo dhimma keeti. Kootu adda baasi. Sivan akkasuma naadii kaameraa kan kee. Thank you. Maatiin mucaa kana? Kun maatii Itti bani tolfuu dhime. Itti bani. gargaaraa jedhu waa'ee gargaarsaa irra jiru. Islaamummaa ka Oromummaa kana isiniidhaannaaf Homaan qabu, Oromoo malee homaan qabu. Gochaa mucaa dalagamu gochaa ilma namarratti hin dalagamne waan ta'eef cubbuudha. Cubbuu kana rabbis gumaa isaan baasaa. Seerri siin baasaa. Kan waraabtanii, kan murmuttanii, bakka kana buuftanii maatii isaa kana bira akka dhaaban gargaartan. Namni nama gargaaruuf nama ta'uutti gahaa waan ta'eef hundi keessanuu akka gargaartan dhaamsa obbolummaa, ka Islaamummaa, ka Oromummaa kana isiniidhaannaaf Okay, siapa nak jumpa ni kan? Aku pernah nak jumpa. Mei, Idris, angkat rumah sagale kul kulle sodan des. Sagale kul kulle Idris. Rabbi sudah dah himboi nak tahu kau pilih misteri gula Rabbi semua sudah dah kau pilih sah. Maal jetti dabbaan? Idris sagale itu kau kul kullu miti kul kullu Idris. Waan qabnu garallee nu gubate waan goonuu hin qabnu jechuudha.
Oromoo kan Oromoo akkana illee waliin godhu kana waa kana rabbummaa zajaa kafalu qaama kana raawwate rabbi zajaa kafalu fi araara kana dhaabadda mucaasan odoo inni rabbii jedhu ta'e suurata jechuudha rabbii jedhu an haala tokko jechuudha jedhu an haala tokko jechuudha akka ta'e ilma haala tokko akka suurata waan ta'eef kanaaf hundi kenna jiru ergamaan ta'e hundi kenna jiru haadee garuu biraa dhaaban jechuudha barbaade jalatu maqaan immoo yoonni kenna yaada qabdan barbaadda jechuudha. Egaa sooni bal'aan haasa'ee jira. Haasa'inni haasa'ee kanaaf maatiin kun akkuma argaa jirtan laalaa jirtan suurallee amma duras maatiin kun rakkoo keessa jira. Ijoollee lama amma durallee dhaabame. Siifoo chumara naa qabi nigaa naa qabi chumaratti. Okay seenaa tulama mucaan kun eessa qalame mana eenyutti qalame danaa baase. Namni silkii lama qabda fooloo keessa naa deemsaa sheer siliin godhaa bakka. No asumaanatti mafaanuma mana eenyutti qalame. No ani dubbadhu. Ani dubbadhu. Baasna salamtu ani dubbadhu. Ani dubbadhu. Sira qoy si baan sana eget. What? Yoon dubbanne maa seentere? Dhiiga namaa irratti ani dubbadhutti. Silkii lama warri qabda sheerraa isinii godhaan bakkaan maqaan maal sodaataati himuu sodaata nama ajjeese. Seenaa maal taate oo? No lakki ana booda ijoollee natti dubbatu. Amma kan bira jira. Nama ajjeese moo? Seenaa atuu yakkamtuu taate haala kanaan. Wallahi billahi dhugaan siin jaan. Yoo beekte nutti bira bisu daadhu. Numara bari ati sarchi godhi ilaali ka dabal maal jetta sarchi godhi ilaali. Suuraa Maqaan aayimi akkam jedhi sarchi godhadeen. No ani kino sarchi nooti seera si godhamta kun chikola sin deemsa qoy kesan. No dhimma foolooti miti karri jirru amma yoo beekte mana sanatti himi maqaa anaa dhaqee baasa. Maqaan mul'atu garuu yaani ijoollee nama maqaa. Akkana siin godhin maqaan mul'atu akkam? Seenaa maal taate oo? Ayya fooloo jara churuftee ayya. Fooloo siin qabdu dura qarraa kaasa nama seenaa tulama jabu. Manni mucaan itti qalame kanaa? Kunoo kan fideeti as yaasani dura kaayesa. Maas baafta nama kanaan koo gabbii oola. Fiiduma amman tanaan naasa baasaa kunoo dhamaan. Ish. Dhamaan aman ta'in. Sheerna okay. Hamza jirta ministar akkam jirta nagaa fayyaadha. Maal ajjeessa yoo daabboo biraa qabaatte malee waan takka waan ajjeessan qabsiin mana arabaa jirti dhala maaltu ajjeessa Hamza keenya dibbi malee. Okay dhaggeeffadha gara keenya. Mana amma Joor Mahammad suuraa fincilaa maxxansee jira. Okay. Fincilaan ka mana bane malee harki nama sanqale poostiin taane mire. Akkasii moo akkasii miti. Wanni amma nuti Jooriif kan nu barbaannu nama maqaan isaa Umar san osoo mucaan kun yaa Umar nan qalin yaa obboleessa kiyya nan qalin yaa Umar keenya osoo jedhu borreessan. Seenaa muutu godhe haatoon irraa eenyudha siifan maal taatisa muutu godhe mee dhiisi suuruma qofa nu mul'isi suuraa ulisi yoo barbaadde firraa waliin egaa. Ijoolleen walloo Umar san kottaa adda baasa. Argee sii gadhiisu kani. Baasi kaa duba. Baasi ayya naa baasi fiidoo naa baasi kastaanaan. Qoyaa see abaaftu ayya. Koppiliin chee godha yimmee uummata kanaan billa alee. Mee yeroo takka boo'ee dhiisaa rabbuma sodaadhu akkattuu warri ringiin qaba hundi keessanii beektanii koppiliin naa godha rabbuma sodaadhu akkatu. Dhiisaa boo'ichu. Kun olaa warri ringii qiyyala. Akkattuu tiktokii warri ringii qaba piliis rabbi yaa dhiisaa dhimma uummata kanaatiif akkana ta'e. Rabbi yaa dhiisaa warri ringii qaba boo'ee dhiisaa koppiliin godha waan dandeessan. Liji Umar jedha Liji Umar. Eeyyuwaa asinaa baasi qoy. Liji Umar namni mana bane immoo Almarzii. Kun olaa namni mana bane isa kan. Kuno hospital. Xiqqoo achiisi yaalaa mul'atu irraa fageessi. Abbaan mana bane maal jemee mee zoon godhe guutaa bakka maqaa san. Maqaa irra nu qabi gaazii hoggaa zoon goote gad deebisi suuta keessatti deebisi. Kuni warra almarziidha miti. Almarzii. Okay tiktok kanaan mee obsi. Almarzii kaja'u kana sarchi godhiiti nambara takka ammoo suuraa naa barbaaddi namoota inni laayikii godhuuf yaa siifan goota kasirra dhaggeeffadhu. Nama kana nin baasa akkaan itti baasuu jira goota kana dhaggeeffadhu. Almarzii nama jedhamu kana tiktok isa gala seeni suuraa isaa naa barbaaddi. Suuraa isaan qabu namuma inni fiidiyoo isaa laayik godheef qofa naa tuqi. Laayikii fi kooppi liinki kan inni godhe. Suuraa inni riipoostu godha. Fiidiyoo inni riipoostu godhaa turee fi fiidiyoo nama inni laayik godhaa turee naa barbaaddi. Because nama beekuuf laayik godhe waan ta'eef nama san qabanna nuti. Jala naa seeni guutakka. Yoon ambaasuu baadde sareedhaan. Okay. Jawwala lama qabu. Ambasa gam. Undigeen. Dem almarzi ji sarti na godi. Naati libda. Tikes auzu billah. Rabbi ji sagale tikes. Rabbi ji sagale tikes.
haadha san garaan bada as jala jirti haati sanii xiqqeessi haadha san garaan bada as jala jirti faamiliin الله لا اله الا الله محمد رسول الله lama kan nugu وان قوتنا سنتي مارك فدا خالد جوالا لمن قبضت وانا كان خان سلانا موتو وانت دندا اسلام مسرتين دندا جوالا لمن قبض ركونتي جوالا ركونتي جوالا تكمل جوالا لمن قبض بيتا اما تيك توك مع المرزي جو كان سرتو غوتنيتي سورة انا مخنا بربادن سورة جلا قباچو با ان جلان قبو يوته فيديو نموت اني لايك غدا توري فيديو نموت اني ريبوست غدا توري لالتيتي نمو مسن توكو قبدينو فيت توكم isa sa durfe isa kana bas isa wala kudi wal bafti akka deengadda maafiya deengadda sanitti system akkatti baafnu beeyna nuti dem jala sen kuno itinabani video san tiktok kan mesati mi sena mutirra gas qabanna kuno durullah sifan ka malkay mutirra kana khajor mamul tergu qamnuma ha raw mucaan foto baay'ee qaba yubar dai jalat irna dai waan inni asona itinabani takata itigalagis normally irradai tan maradai rakon gabu sena irradai wani nugo lala dem na dem takata kan video sa able fira kutte wari tanki batu ma wallo adu sun kurti fira tu ka banna klasi karta modin gutu sune tu ka banare lo lanta tu no tu warra aprila ka ba se nyato dem olo to ko biti buku ka ba mangudo sagale ko pata garaganya posting wondo jira kanuma yes dem sargi guddo gamna kartu matti chapan sei wajah tokor me kana kana apale bundura duga garagali malum ajari jabar सारा नहीं बना मैं कराना कैसा तो मैं किरा पता रे अजब wallo bala da be chbarati Steven da be gutak ajwara da mutuna gode gutak Rosie asgari girtami sura santa kana yi sura isa tamulatu khisa fodi Rosie da fe mumantan tan nama ba garawndi godo da argadetin jira khalas gurban barbadina wali gurban kana gurban nama kale khana barbadina chofadu Steven salam alaikum daqiqa takabbab na ba barban Rosie na ergi sura isa takamulatu da fi amma ba garawndi godo da tanin jori vis ergutam ba garawndi godo Hamza haji asgari giramatti khanina da fi narki normally jintu ko normally da zakaman guddan nama kale to ko khana kawson ya Umar je Umar sat namni kalame Umar nama kale san kahimu enyu is wala galemma ala namni kalame sum man isatti kalame mitire nama man isatti nama kale san kahimu enyu isa namni man isatti kalame san tu ferrai ma chubaka akuma denga to gone ba san gona ras enyu da Rosie yo asdira tanargi please da sura ta kanargi sivan kamal ta katuman sura san ta kanargi yo sivan ergunan desu Rosie nargi sura thank you di Rosie sine gujira sura gurba sine ta kanargi da tani nama background gurda sarat Munir yo jirate Anas ma makana nabil bili da bale sibar badi jino kutak Munir na dagaisa Munir Rosie da fidafil bunargi TikTok singale sene ti sura isa ta mullatu nargi abata khasi bareki Munir na dagaw jirta Munir ko sabana te zaman kana sabana to ko te kaduri miti to ko la da ko kullu sunu dullo me wata ka sagale na mato ladies sabana to ko te zaman dur fayi ka buja ko ni Munir na dagaw jirta Munir yana jere gele fakati ka buza ya taw